Hallelujah. Pastor والله. Hallelujah. Hallelujah. Abu Muazo, Abu Anok, Islam or Kristana. Islam akkadidate matarratti kuno na Rafude. Ammo. Ferrain bas ammas koi. Bas. Koi. Okay bas udah saw. Mal video tigala gali basika. Ammo. Amman bareedda baay'ee. Maali amantiin ko kotiif ka ammoo maali? Amantii kiyyaaf kan ammoo. Mataarra kaa'adhaa amantii keessan. Waan sinsanii miti amman haa deebise. Amantiin ammoo maali? Kiristaana moo Islaama? Maqaa keetuyyuu maqaa musliimaati. Okay, ani Isan balleessi amma. Inni no. Ammoo no. Isan balleessi amma. Inni no. Balleessi. Inni maali amantiin isaa? Eentu. Ammoo. Amoon dubbatachuu danda'a amantiin isaa maal akka ta'e ati singa gurbaa kan inni beeytamu hin beeytu. Ergeeffadhaas hin beeytamu hin beeytu isa kana kallattiidhaan. Yeroo inni immoo irratti barumsa barsiisu ijoollee. Maal Islaama barsiisuu ture moo Kiristaanuma barsiisuu ture? Egaa kiristaanas jechuun Islaamas ta'ee jechuun beeku irraan baranne waan ta'eef. Wayyo. Ani irraan baranne. Allallallallallah. Way bara biyyiidhaa waa hedduu agarre. Amoodhaan wal beektanii jedhaa gaafadhaa ustaaza. Amoodhaan wal beektanii. Amoo gaafadhaa. Amoo. Pastor arra walganna anoo shaadaan qabatin. Dhugaa fi osoo walkan si gurguroo gurbaan kun. Gargar kutteetta waan ta'eef sin beekun. No in kunneen shaadaan qabanne baay'ee kiristaanummaa keessa jiraan barachaa jiran. Qabatte bar edda macaafa kana arrabsuu jalqabde koo qabatte bar. Macaafa barsiisaa turte waggaa dheeraa itti guddatte. Ani gadhiidhan jenne Pastor. Jiraatte. Ani gadhiidhan jenne. Soba hedduu jalqabde jira wajjin ifiif dukkanumaa walitti hin qabu macaafni. Gati kanaatiif gargar kutteetta bar. Edda gargar kutteen mootii beekuun. Isamma quraana baranne malee ifaaf dukkana eenyu akka dabaasotu sirriitti hubanne kan dhugaa hin faalle kan haqaa fi laaqa hin qabne kan hin faalamne quraana dhala. Kan hin faalamne moo? Ani waan baay'ee hubadheera. Dhugaa moo? Right dhugaa. Dhugaa moo? Dhugaa. Haa ta'u bakka. Amma sheerisii godhaa. Inni dhuftaa. Quraana baasnee dubbisna. Ati quraana beektaa? Narra faane. Dubbisna rakkoon qabu isaa wajjin dubbisna. Wangeela dubbisna yemma qoy boodoti dubbista sheer. Asuma dubbisime walumaan. Akkas. Amma siin gaafadheem. Kaayyoon kee maali? Quraana dubbisu san quraana barsiisu tan amma barsiismee hin dhaggeeffanna. Daqiiqaa 5 si kanne. Kaayyoon kee maali? Isaa wajjin naasaas. Saraame garta. Sanii wangeelli kee akka boqonnaa wangeelli kee akka sobuu ragaa si kannu. Wangeelli sobaadha kan jedhu naafidii. Kun baasii dubbisiin siin jedhan salfatini goobasi. Sobaadha. Amma dubbisne bara. Boqonnaan lamaan si kan akka boqonnaan san soba taanan sobaa miti takka dhuganan jedhe takka Yesuustu kijibe takka wangeela kijibe. Dubbisi si kan na dubbisi. Maadidda ani quraana fidee dubbi quraanni keeni soba yoo naan jette baasiin siin jedha bakka san. Ati maadidda. Kan gatii kanaatiif hin barsiistum quraan. Arabaan uumama fedhina waan ta'eef ammallee gaafa bas okay waan amona dubbisu bakka eega didde wangeela salfatee mi quraana moo okay wanta dubbisi amo dubbisi boqonna wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 qofaan barbaade dhaggeeffadhu qaceellotti sagalee itti wacin wangeelatti sagalee waaqayyo amantii tiyyaas wallaa huccuullee narraa baastee teeti amantii kiyyaas wallaalte maaf deebistee ofitti Ayye, amma dhaggeeffadhu gaayye si gaafadha. Okay. Dhaggeeffadhu Tasaaleen barsiisaa qaceellotti. Eshi 14 miti. Akkas naan jaalladha boqonnaa kana bar. Dhuguma isiniin jedhaa namni ani amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta.
Tole. Ani gara Ila kuda abbaa afur waan ila hanga kuda afur dubbis ila hanga kuda afur dubbis. yaa ani gara abbaa waan naquuf kan kanarra caalu immoo hin hojjeta. Tole. Itti fufi. Eesh lakkoofsa 15 abbaan ilma isaatiin ulfina. Boqonnaa kuda sadii kuda afur illee dubbisi. Okay, 14 dubbisuush. Kuda sadii dubbisi kuda sadiis. Eeywa itti aane kuda lama kuda sadii kuda afur. Eeywa dubbisi kuda sadii. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Tole. Maqaa eenyuuti? Waanuma tokko isin Maqaa maqaa Yesuusi. kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedhe. Naman taate. Siifin sitti akka atu namanne atu ganuuf deensa boqonnaa tana. Naman taate kanatti. Maal dhaggeeffadhu kaa ati naman ta'anii amanuu baadhu nan laalchisu si malee si laalchisa wangeelli anaami. Waanti namanne tokko immoo akka Amma bittiin kuda afur amma si gaafadha ayyee bakka takka si gaafadha dubbii kana boqonnaa kudha lamarraa kaasee laan godhu dubbii kana eenyu dubbate. Mee asuma irratti gooftaa La dubbate. ilaha. Gooftaa Okay. Yesuus dubbate. Ayyee goobas naa deebiste qooyi kaa naa ibsi jedhee si gaafadha qooyi kaa goobas kiyya. Ilaa dhaggeeffadhu. Yesuus dubbate. Isa Wangeela dubbate. fidadhu jedhana. Wangeela Gara fidadhu isaan naqade. Mee gara isaan naqade. Itti fufii gara lafammaa dubbisi bee. An gara isaan naqade. Gara eenyuun naqade. Dubbisi ka. Gara eenyuun naqade. Obsi sii dhufani. Ati dubbisi ka. Ati dubbisi namoonni jiru rakkoonni jiru waan ta'eef. Dhaggeeffadhu paaster dhuguma isiniin jedha namni anattaman waan an hojjedhu hundumaa hin hojjeta. Gara abbaa waan an dhaquuf kanarra kan caalu hin hojjeta. Ameen. Maxxaa'u jedhe namtichi. Eeshi. Hayyee waan jedhu wangeela bana dhalaa. Eeshi dhaqiiti. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa. Hojii ergamootaati miti koi dubbii baa'u wanni dubbii Yesuus. Waan an hojjedhu hin hojjettu Sa'iduun sii baasuu barbaade dhaqee. Kana sin gaafadha qoi kaa si gaafadha. Wanti hojjetu fuudhaa dhageessiseera. Naafa utaalchiseera. Si jaaladha qoi. Si jaaladha. Ati waa'ee dinqiiwwaniitiif deemaa jirta waan ta'eef. Qoi kaa si gaafadha bar. Eeshi akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 dhugumaan isiniin jedha kan jedhe kun eenyu? Gooftaa. Goobas namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta kan jedhe eenyu? Gooftaa. Ati Yesuusitti amante moo amanne? Amaneera. Nama amantii qabu moo nama hin qabne? Amaneeran siin jechaa jira maal ta'e? Gooba dhibbatti amante moo hamsaadha? An dhibbatti gooftaa Yesuusitti amaneera. Goobas kanaafuu ayyee Yesuus Kiristoos akka jedhu namni dhibbatti anatti amane waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe dhuga moo soba? Dhuguma. Goobas Yesuus boqonnaa 3 baasii. Hojii sanii miti qoi. Dubbii Yesuus tu dursa qoi. Macaafa jala. No. Itumurre ila hanga boqonnaa 12 13 14 illee si gaafachuu deema qoi. Dassaalan qoi. Boqonna hin xumurre boqonna amoon waan dubbise 12 13 14 dubbise hin xumurra si gaafadheen xumura achi booda ragaa kee deebisuu moo macaafarraa si deebisuu ko barbaadda? An siin gaafachuu jira macaafarraa siin gaafanne siin gaafadha dura yoo ragaa si gaafadhe dhaggeeffadhu yoo nama macaafarraa ragaa si gaafadhe ragaa achirraa fidda waa'ee kan keeti boqonnaan kuni nama Yesuusitti amane laallatamoo nama ittiin amanin laallata dasaalan. Yeroo sana eenyutti dubbachaa jira kan jedhu si baasa. Yeroo san sii miti kan itti dubbachuu jiru niin beeka barattoota isaa dubbachaa jira. Eeywa wangeeluma kana hundaa Yesuus Kiristoos barattoota dubbachuu ture. Kottu bartootatti dubbachaa jira. Waa'ee barattoota adiisika. Bartooti immoo hin hojjenne moo hojjetaniiru hojiin hojjetame. Waa'ee sanii dhayin akki jedhe Yesuus. Okay boqonnaan kun barattoota malee isin hin laallattuu miti. Nama anattamane hundumaa nama anattamane. Ati ittiin amanne minaa hin nasawnu. Amaneera. Amante waan Yesuus eega amante akka jedhu Yesuus hin kijibuumi. Waan itti deemtuun naa gala bar. Sii galu akka sii gale Waaqayyo sii galchee jira har'a maqaa isaatiin galgala kana. Akkoo koo du'aa naa kaasechuuf deemaa jirta akkoo keetii siin jedhe akkoo qofaa miti har'a laal mililikillee
eenyu jettaniin gartee mallasillee akkatti kaastu ni beeytan bagee ergaan kiyya si bira geesse. Okay dhaggeeffadhu. Dhugumaan isiniin jedhaa jedha Yesuus Kiristoos. Namni anatti amanu waan hojjetu. Atu du'aan kaane bar du'aan kaane ati bar. Ati du'aa kaane. Ani qabrii keessa hin jira akkasitti haasa'u jiru kun. Qabrii keessa jirtu. Qabrii keessa akkati jirtu. Waaqayyo tamanteessa. Salphattu jedhe. Waaqayyo ani maa gaafii deebistee nagaa ansiin gaafa jiru. Let me finish communication waliin haasofna. Dassaalan hinjeeqin mana hinjeeqin barsiisa hinjeeqin. Pastor hinjeeqin. Naa guddisa jira naa guddisa. Akka inni itti jeequ laala naa guddisa. Siin guddisa koi. Wal bira teenya. Guddachuun barbaada. Oh si guddisa. Mataarraa. Waaqayyo tamanteessa waaqa tokkicha sanatti tamanteessa. Koofiyaa mataarra kaayyadhu mee koofiyaa mataarra kaayyadhu. Wal fakkaanna. Hin qabu kaano. Hin qabu maa mataa koo bareedaa dhossaa. Yesuus rifeensa akkana godhuun turre bar waa kaayyatee deema. Mudawwara akkana qaba Yesuus laal uffata akkana uffata Yesuus. Yesuus uffata akkana uffata. Uffata akkanaa asitti kaa'emoo suura.